kanneen maatii keessaa namni jalaa du'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi kanneen seeraan ala hidhatan faannoo gidduutti ta'aa jiru hordofeeti. Hojii gaggeessaan hospitaala Finoota Salaam Maannaayee Xeenaaw sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni haleellaa kanaan miidhaman 40 hospitaala isaanii yaalaaf seenuu himanii lakkoofsi kun dabaluu malas jedhaniiru. Namoonni ijaan argine jedhan akka dubbatanitti haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa Isuuzuu FSR irratti dargaggoota fe'amanii jiran irratti kan qiyyaafatedha jedhan. Yeroo taateen kun raawwatame namni bakkichatti argamanii fi akka isaan jedhanitti ka'een yommuu naanna'ee ilaalu reeffi namoota baay'ee lafarra ture jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni bakkicha jirra jedhan akka himanitti haleellaan kun kan humna qilleensarraa dirooniin mootummaan fudhatedha jedhu. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen haleellaawwan qilleensarraa fudhatamuu isaanii maddeen amanamoorraa qulqulleeffachuu eere. Haleellaawwan kunis magaalota kanneen akka Dabra Biraan, Finoota Salaamii fi Buree keessatti ta'us ibsa isaa keessatti eereeraa jala. Gabaasni Astar Misgaanaaw Baardaar irraa ergite. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa yaa'ii hatattamaa guyyaa har'aa taasiseen haala nageenyaa naannoo Amaaraa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa manni maree ministeerota hagayya 4 bara 2023 baase raggaasisee jira. Labsii kana raggaasisuu irratti miseensonni paarlamaa 12 sagalee kennuurraa yommuu of qusatanu miseensonni 16 immoo mormii isaanii erga ibsanii booda caalmaa sagaleetiin raggaa'ee jira. Yaa'ii mana marichaa irratti argamuudhaan dhimma labsichaa irratti ibsa kan kennan mana marichaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee yommuu ta'anu gaaffiiwwan dhimma kanarratti immoo dhiyaatanii fi ibsa kan kennan ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos akka ta'an gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo waldhabdeen naannoo Amaaraa keessatti mootummaa federaalaatii fi humnoottan faannoo gidduutti uumamee jiru karaa nagaatiin hiikamuu akka qabu Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Oduu kana bal'inaan Mitiquutu nutti hima. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdeen humnoota faannoo naannoo Amaaraa fi mootummaa gidduu jiru haalduree tokko malee karaa mariin akka hiikamu gaafate. Qaama ibsa Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'e inni biraan mootummaan hidhaa namoota baay'ee irratti taasisaa jiru akka dhaabuu fi warroota to'annaa mootummaa jala galanii jiranis gara manneen hidhaa seeraan beekamaniitti akka dabarsus gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan namoota nagaa sabaan Amaaraa ta'an irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiras jedheera ibsichi. Haala amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii fi nagaan furmaata akka argatuuf IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa haala mijeessuu qabu jechuunis Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera jechuun Finfinneerraa Mallas Kaachoo Ammahaatu gabaase. Gareen baraarsitoota miti mootummaa galaana Meeditiraaniyaan irraa godaantota 76 kan rakkoo keessa galanii turan jimaata darbee baraarsuusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan itti dhiyaata. Jimaata darbe kana dooniin dhaabbata miti mootummaa tokko godaantota seeraan alaa 76 ta'an kan bidiruu tokko irratti fe'amaniiran galaana Meeditiraaniyaan irratti rakkoo keessa seenanii turan baraaruu isaanii ifoomse. Hojjettoonni garee baraarsaa lubbuu kun yommuu bidiruu kana baraaranitti namoota 76 bidiricharra turan keessaa 24 daa'immanis jedhameera. Godaantonni seeraan alaa kunneen bidiruu kanarra turan guyyaa tokko dura Liibiyaarraa bidiruu mukarraa hojjetameeru kan meetira 12 dheeratu irratti fe'amanii imalaa turan yommuu rakkoo kana keessa seenan. Imaltoota kanneen keessaa 12 ijoollee umuriin isaanii hin geenye biyyoota Masrii, Eertiraa, Itoophiyaarraa fi Sooriyaarraa maatiin isaanii kan bira hin jirredhas jedhameera. Godaantonni baraarsaman kunneen Naappiilitti imala osoo taasisaa jiranii doonii warra baraarsitootaa kanarratti gargaarsi yaalaa fi daawwaan garaagaraa kennameeraaf. Hoogganaan humna waraanaa Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii ayyaana kabaja guyyaa humnoottan waraanaa Sudaan irratti haasaa taasisaniin humnoonni garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamanu yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hoogganaan waraana Sudaan haasaa televiziyoonaan dabarsaniin humni waraanaa warra humna addaa jedhamanii waraana baneen biyyoota kaaba bahaa Afrikaa gara waraanaatti galchuuf deemaa jechuun komatan. Hoogganaan humnoota waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan sirna kabaja humna waraanaa Sudaan waggaa waggaan kabajamu sababeeffachuun televiziyoona Sudaaniin haasaa taasisaniin humnoonni RSF fi Mohammad Hamdaan Dagaloo jeequmsa kaasanii diimokiraasii bakkatti deebisuu fi jedhu yakkoota waraanaa raawwachaa akkamiin diimokiraasii fiduu jechuun bifa gaaffiin dubbatan. Walwaraansa humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila 15/2023 magaalaa guddittii Sudaan Kaartum keessatti ka'ee ergasii magaalota hundatti babal'ateen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa fuula 56 qabu baaseen gareen humna waraanaa RSF kan Mohammad Hamdaan Dagaloon hoogganamanii fi milishoonni Araba jedhamuun waamaman yakkoota waraanaa ta'ee jedhanii namoota nagaa ajjeesuu fi humnaan gudeeddii raawwachuu isaanii ifoomseera. Walwaraansi Sudaan keessaa kun naannoo Daarfur kan bara 2000 keessa garee milishoota Arabaan duguuggaan sanyii raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennameefii ture keessatti akkaan hammaachuu jiraattonni dubbataa turan. Dhuma torban darbeettis walwaraansa kibba Daarfur keessa ture namoonni nagaa kurnootaan lakkaa'aman du'aniiru. Gareen Daarfur baar kan dhimma seera mirgoota namoomaa Sudaan irratti hojjetu akka ifoomsetti waraana gaafa jimaata darbe magaalaa guddittii naannoo kibba Daarfur Niyaalaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni nagaa 5 du'uu isaanii ibsaniiru. Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna gara qophiilee keenya biraatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma kanarratti ibsa kaleessa baasaniin mariin nageenyaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka itti fufu ibsanii sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamallee dhaabbachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ajjechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisee akka qorannoo taasisu ibsee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaatii fi Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse ittaanee nu dhiyeessa. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaadda'aniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru. Jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo sa'aatii 5 achi nu fuudhanii deemanii al tokkotti nama 4 nu qabanii akka baay'ee fageenyaan deemsisanii turanii baanu baajisanii warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jedhu na gaafatan ati maannan barataadhaan jedhanii ergachi deebisanii waan gaafanne waan takkallee. Ammas nu qorannee bakkee tokko nu teechisanii jalqaba micaa bulisa keeyyaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeechaa irratti gaggeessee lammaffaarratti micaa booddanyaa tokko ajjeesanii achi isaa booda anas carra na qaqqabee achi anas na waamanii achi biraan bakka akkuma waan ta'anitti gargaarsa waaqaa keenyaan harkaan baheen ture. Eessumatti kan naawlu tokkommoo bakka sachitti gateen deemee achi booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu sallee ajjeesan eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama 4 kan ta'u achitti fitanii waan sukkanneessaa waan namatti hin tolle tokkotu nurratti ta'e gaagaaf sana. Jiraataan ganda bakkee Hufuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan. Namoonni ajjechaa kun irratti raawwate qaamumti shakkuu yoo hin jiru yoo socho'an iyyuu hariiroo isaanii fedhanii isaanitti fuudhanii waan shakka malee hin qaban karaa sanaatiif. Tokko iyyuu waraqaa eenyummaa siin gaafatanii gahee hojii siin gaafatanii uummata lakkuutti goodaatti qabatan malee wanti waraana keessatti qabatanii miti. Uummata lafa nagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo laftitti biree dhaqanii immoo lafa bunaa ta'uu isaan dhugaa jiranii maal gochaa jirtu naan warreen mana tokkotti faa nama 7 fidhanii ba'anii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka
buna dhugaa jira inni gaaffii tokko jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa shanii qofatu haadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi duwwaatan jechuudha. Guyyaa tokkicha oolee jechuudha. Innan tuqaan see deemaa dhaqee micaan ollaadhuma gadi bobba'eeti. Micaa qabanii mana warratti geessanii ajjeesan micaa. Bosonatti immoo bakka tokkotti nama dhibee. Kanumaan wal qabatee Koongiresiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan diinoomfachuu fi gocha ajjeechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya 1 hamma hagayya 4 bara 2015tti coobii dabalatee bakkeewwan birootti humnootni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii KFO obbo Sultaan Qaasiim ajjeechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan akkasitti ibsu. Ammatti odeeffannoon irratti argamee shawaa lixaati irratti haa bahuu malee iddoowwan wal waraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin mul'atu. Godina Arsii keessatti illee, Wallagga keessatti illee, shawaa bahaatis naannoo Fantaalleetis, godina Arsii gara Arbaa Guuguutti illee waraanni mootummaadha. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a, federaal poolis ta'uu danda'a, sadarkaa adda addaatti kan jiran waboo sakkattaana jedhaniitiin bahuu yoo baaniitiin jedhangaa namoota karaa irratti arganiitiin jedhan nama horii tikfatuuf deemu ta'uu danda'a, nama adda fa'aa deemuu danda'u ta'uu danda'a. Yoo dheesseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalli itti fudhatamu ni jira. San bira darbee yeroo ammaa kana wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti, bakka jireenya isaaniititti, qe'ee isaaniititti. So irra deemaniitiin sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quban qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhanii sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha ka odeeffannoon kennaa ibsu. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa aanaa coobii dabalatee ajjeechaawwaniif sarbamootni mirgoota namummaa Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan hubachiisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu. Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaan isaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata. Garuu bishaanichi kan gogu miti. Ammas kan waliin wal qabatee golee Oromiyaa adda addaatti coobii bahaa shawaa onoota lixa shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha. Waraanni kun waraana xumura hin qabnedha. Kanaafuu waraanicha dhaabuu danda'uudhaa qaba. Maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraana bilisummaa Oromoo soortan deeggartu jechuudhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii kan inni ajjeesaa jirudha kan hubanne kanarra dhaabbanneeti kan ibsicha baafne jechuudha. Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira. Oromiyaan akka adda bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataa ishee dhaabbachuudhaani mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata. Marii siyaasaa hunda galeessaaf haqaa qabeessa ta'etu furmaataa jenna. Mariiwwan siyaasaa fi mootummaan ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa furmaata jennan. Uummanni keenya wal waraansa deemaa jiru kana jidduutti miidhamaatiin jira. Guyyaa waraanni mootummaa dhufeetiniin isaan to'ata. Halkan immoo waraanni bilisummaa Oromootis haalli itti socho'u ni jira. Jidduu kanatti uummanni keenya rakkateetiniin jira. Furmaanni ni barbaachisaa kan jedhu. Wal waraansi kun dhaabbachuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessatti wal waraansaan furmaanni dhufuu danda'u hin jiru.